Hayyana kan jirtu kun eebbisaati kidhaa harama waan addaatiin qabanii dhiyaadhee jira. Innis akkaataatti Telegram chaanaalii yookiin guruupii itti banudha. Jalqaba irratti Telegram chaanaalii keenya seenna. Sanii booda mallattoo sarara sadii bakka jedhu irratti ni cuqasna. Sanii booda asirratti akka argaa jirtanii kana keessa bakka kontaaktii jedhu irratti ni cuqasna jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti option yookiin wantoota sadii asirratti nuuf fidee jira. New group, new contact, new channel kan jedhu. Groupii yoo banuu barbaadanii yookiin channel yoo banuu barbaadanii new group yookiin new channel bakka jedhu irratti ni cuqastu jechuudha. Fakkeenyaaf ani asirratti new channel haaraa sabaan banuu barbaaduuf asirratti new channel bakka jedhu irratti ni cuqa. Sanii booda akkuma asirratti argaa jirtan maqaa chaanaalii ittiin banuu barbaadanii isin gaafata jechuudha. Sanii booda irratti ni bare. Fakkeenyaaf callisee AB Tech jedhee yoon itti barreesse maqaa chaanaalii keenya description asirratti lammaffaa irratti description isin gaafata jechuudha. Dirqama miti description barreessuun garuu chaanaalii keessaniif hin barbaachisa. Chaanaalii keessan kan ibsu barreeffama gabaabaa asirratti ni barreessitu jechuudha. Footoo profaayilii chaanaalii keessan ibsu irratti asirratti footoo mallattoo ida'uu bakka jedhu irratti footoo barbaadan galchuu dandeessu jechuudha. Irratti cuqasanii sanii booda raayit mallattoo raayitiitiin gara kana isin fidaa jechuudha. Ittaansii haala kanaan public channel yookiin private channel jedhee isin fida. Yeroo baay'ee private yoo guutanii yookiin private yoo filatanii channelin keessan isin qofatu argaa jechuudha. Yoo linkii isin namaaf ergitan malee namni join search godhee argachuu hin danda'u. Public dha yoo ta'e ammoo namoonni search godhatanii channelii keessan argachuu danda'u. Linkiidhaanis argachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu public goona jechuudha. Sira gadii isaatti immoo public linkii kan jedhu chaanaalii ki maqaa chaanaalii keessanis ta'uu danda'a. Linkii namoonni ittiin argachuu search godhanii argachuu danda'an asirratti ni barreessina jechuudha. Yoo linkii yeroo linkii uumtan yookiin asirratti create gootanii sorry jedhee asirratti this link is already taken jedha. Qabamaadha nama biraatiin. Kanaafuu lakkoofsa irratti dabala. Yookiin maqaa gabaabaa namoonni search godhanii arguu danda'an asirratti fakkeenyaaf AB Tech 14 yoon jedhee asirratti kana nan danda'a jechuudha. Username kana fayyadamu sanii booda right. Itti aansee namoota adii chaanaalii keessanitti godhachuu barbaadan asii isinii tarreessaa. Sanii booda namoota adii gochuu barbaadan asirratti tokko tokkoon itti buutanii kontaaktii irratti adiitti godhachuu dandeessu. Sanii booda mallattoo qastii asii gadi argaa jirtan irratti ni cuqastu jechuudha. Sanii booda raayitii. Haala kanaan chaanaaliin keenya banamee jira jechuudha. AB Tech setting isaa keessa galtanii wantoota tokko sirreessuu dandeessu. Description keessanis photos adii akkuma asirratti argaa jirtan adiitti godhachuu dandeessu jechuudha. Set photo bakka jedhu kana irratti photo keessan adii godhachuu dandeessu. Wantoota baay'ee administrator isaas sirreessuu ni dandeessu. Namoota adii gochuu yoo barbaadan yookiin adminii namootaaf kennuu yoo barbaadan asirratti add admin bakka jedhu irratti cuqastanii namootaaf adminii kennuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii fi yaada yoo qabaatan comment irratti naaf barreessaa. Odeeffannoo dabalataatiif subscribe share gochuun dagatinaa. Galatooma.